badii tokko malee yakkamaa jedhamne dafqa keenyaan bullaa waa namaas hin hanne feestaalaan maramnee namummaa shakkamne rafnee hin boqannu cinaachaan gajjennee qaama sin dhiqannu xuriidhaan faalamne maal sin goone garuu maaf dagatamne firaasha siniifamnee ofii lafa rabne eega biyyaa baane hojjetaaf hojjettuun maqaan nutti bahee of jijjiiru jecha meeqa lubbuun bahe aarsaa gurguddaa isaa kaffalaa as geenye miidhaa isa bara kanaa baadhachuu hin dandeenye isin maal jettu mee saba koo hin dhageenye aarsaa gurguddaa isaa kaffalaa as geenye miidhaa isa baranaa baadhachuu hin dandeenye isin maal jettu mee saba koo hin dhageenye dhaga'uu hin ooltan akkamiin dhageenye of qofaa hin yaadne gaafa ala deemne yoo nuuf hin birmanne rabbirra ol keenyu jedhanii iyyatu mana hidhaa irraa rabbirra ol kaayyannaan haqa qabu nurraa takkaan nun dhoowwanne wanta qaban irraa yaadaanis nu jimsaa abshiraa yaafiraa homaa hin taatanu ana tala jira rakkoo keenyaaf hin qabanii waan argatan nuufiraa kan magaalaa jiru ergaa qarshii mana kiraa kabaadiyyaa jiru godoo irraa diigaa qorqorroo ijaaruuf ol. Ashamaa harka fuunii kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii YouTube chaanaalii koo nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha har'as viidiyoo biraan walitti deebinee jirra. Dhimmi viidiyoo kiyya guyyaa har'aa dhimma waa'ee obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa manadhaa keessatti rakkachaa dararamaa beelaa du'aa jiran irraa waan xiqqoo ishee dubbachuu barbaada jechuudha. Innis namni tokko jechuudha gaafa biyya isaarraa gara biyya namaa kana deemu jireenya maatii koon jijjiire yookiin jireenya koon ofirraa jijjiira jedheeti kan biyyaarraa bahu jechuudha. Garuu immoo gaafa biyya namaa kana ga'ee jedhetti dararaa hedduu rakkoo hedduu isarra ga'a. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya obboleewwan keenya amma rakkoo keessa jiraniif furmaanni maa'inni ka jedhuu fi waa xiqqoo ishee dubbachuun barbaada. Obboleewwan keenya amma rakkoo keessa jiranii furmaanni waa lamaan furmaata hin argatu jedhee yaada. Inni tokko akkuma amma adeemamaa jiru kana sagalee keenya yoo dhageessisne osoo addaan hin kutin jechuudha. Har'aa sagalee taaniifii fi boruu dhiisna osoo hin taane yeroo kamuu sooshaal miidiyaa fayyadamnu kamirrattuu jechuudha. Sagalee amma dandeettii keenya jechuudha. Sagalee haa taanuu fi sagalee keenya haa dhageessisnu. Har'aa sagalee keenya irraa dubbannee irraa wanyee dugda duubatti deebi'uu osoo hin taane amma dhimmi kun furmaata argatutti amma ijoolleen kun jechuudha furmaata tokko argatanitti amma dandeettii keenya sagalee haa taanuuf isiniin jedha. Inni lammaffaa jechuudha waaqayyoon kadhachuudha jechuudha. Waa hundumaa kan gochuu danda'u nama osoo hin taane waaqa waan ta'eef akkuma amantaa keenyatti jechuudha. Akkuma amantaa keenyatti waaqayyoon haa kadhannuuf isiniin jedha. Furmaanni nama biraa hin argamu jechuudha. Furmaanni harka waaqayyooti. Furmaanni waaqa biraa argama malee furmaanni nama biraa hin argamu. Fakkeenyaaf ijoollee kana jechuudha osoo waan qarshiidhaan achi keessaa baafamuun hin danda'ama ta'e amma danda'ameen qarshii walitti buufame jechuudha achi keessaa uummata sana baasuun hin danda'ama. Garuu immoo waan qarshiidhaan danda'amu natti hin fakkaatu. Haa ta'u garuu mootummaan Saawudis uummata hamma sanaa achitti affanee furmaata tokko osoo hin kennin akka jedhamutti jechuudha nyaanni illee hin jiru. Darbee jechuudha nyaanni namoota achi keessatti hidhamee namoota ijoollee qabaniif nyaanni amma tokko kennama ka jedhan illee jiru jechuudha. Walumaa galatti jechuudha dhalli namaa waanuma fedheyyuu yoo ta'e jechuudha. Lammii Itoophiyaati kan feestaalii mana hidhaa keessatti yeroo lammaffaadhaaf natti fakkaata. Bara darbes feestaalii uffataniiti jechuudha ijoolleen kan achitti dararamaa turan jechuudha. Haa ta'u garuu dhalli namaa kamiyyuu jechuudha lammii biyya eenyuti jechuudha mana hidhaatti kan feestaalii uffate lammiidhuma Itoophiyaati jechuudha. Haga yoonaa hin argine lammiidhuma keenyadha kan feestaaliin biyya Arabaatti qoshaashadhaan gatama jechuudha. Qoshaashadhaan gatama malee feestaalii ilmi namaa hin uffatu jechuudha. Haa ta'u kunuyyuu lammii Itoophiyaa irratti waan taatee ta'eedha waan addaati jedheetan fudhadhani jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo kanatti keessumattuu jechuudha biyyoota Arabaa kamirrayyuu jechuudha yeroo kanatti yeroo qabbanaati yookiin qorra jechuudha. Yeroo qorraa kanaa unkaan feestaalii uffatanii daqiiqaa tokkoof turuu osoo hin taane
carquma tokko qofaanuyyuu turuu hin danda'amu jechuudha. Baay'ee qorra. Akka qorri biyya Arabaa fi qorri biyya Itoophiyaatu garaagarummaa qaba jechuudha. Biyyoota Arabaa kanatti akkuma ho'isaa yeroo ho'u danfuu qorri isaas illee baay'ee ulfaatadha jechuudha. Ilmi namaa tokko jechuudha yeroo kanatti peestaaliidhaan jireenyi isaa peestaalii uffatee arguu irraa wanti kana caala nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu lammii biyya kamiyyuu hin argine jechuudha manadhaa keessatti kan peestaalii uffatee peestaaliidhaan dararame uummanni hamma sanaa iddoo tokkotti affaname jechuudha. Uummata hamma sanaa iddoo tokkotti hidhanii iddoo tokkotti affananii kan jiraatus hin argine jechuudha. Garuu kun hundumtuyyuu jechuudha lammiidhuma Itoophiyaati taateedhuma lammii Itoophiyaa irratti ta'e argeera ani waan addaa jechuudha. Haa ta'u amma dandeettii keenya amma jabina keenya osoo na ta'e jenneetuma jechuudha. Bakka isaanii obboofneet of ilaallee jechuudha osoo na ta'e yeroodhuma amma mana keessa teenyuyyuu jechuudha yookaan peestaaliidhaan mana hidhaa keessatti taa'uu osoo hin taane yeroodhuma amma mana teenyu jechuudha carqii 2-3 uffanneeti kan teenyu. Yeroon kun yeroo qabbanaati. Haa ta'u garuu waa hundumaafuu waan gootisitu beeka yaa Waaqayyo jenneetuma Waaqayyoon kadhachuudha jechuudha. Furmaanni Waaqayyoon biraa argama. Amma dandeettii keenyas immoo Waaqayyoon biratti Waaqas kadhachaa fi amma dandeettii keenya sagalee ta'uufii qabna jechuudha. Har'a qofa sagalee taaniifii fi irraa iyyinee irraa wanyee ajandaa dhaabuu osoo hin taane yeroo kamiyyuu jechuudha quuqamni lammii keenya nutti dhaga'ame jechuudha. Ammuma dandeettii keenya jechuudha suuruma isaanii fayyadamnee gama laayiviinsis yoo ta'e gama feesbuukii irratti illee poostii gochuun yoo ta'e waanuma dandeenyuun jechuudha waanuma fayyadamaa jirruun amma tokko sagalee haa dhageessisnu. Yoo nuti sagalee keenya dhageessisne wanti kun amma tokko furmaata argata jedhee yaada. Sagalee hin dhageessisnu guyyuma tokko qofa irraa dubbannee guyyaa buruummoo ajandaa waan biraa goona yoo ta'e inni kun jechuudha furmaata hin argatanii. Kana dura jechuudha Saawuduma irratti jechuudha ijoolleen baay'een hidhamanii turanii. Yeroo sanaa namoota baay'eetu irraa sagalee ta'eef jechuudha. Namoota baay'eetu sagalee ta'ee fi sagalee isaan yeroo ijoollee mana hidhaa sana keessaallee sagalee waraabanii jechuudha namoota baay'eetu poostii godhe jechuudha. Yeroo darbee hin yaadattu jedhee yaada. Namoota hedduu yuutubaroota xixiqqoo yuutubaroota gurguddoo osoo hin jenne sooshaal miidiyaa irra faffacaasaniiti jechuudha. Ajandaa waa biraa osoo hin godhanne ajandaa dhimma kanaa godhatanii jechuudha namoota baay'eetu irraa dubbachaa ture. Ijoollee Yaman fa'aa baay'ee tokko irraa dubbachaa turanii. Haa ta'u garuu isaanis baay'ee dararamaa turan jechuudha akkuma kan miilanaa. Garuu dhimmi kun jechuudha dhimmi sun yeroo gabaabaa keessatti furmaata argatee gara biyyaa isaanitti deebi'an jechuudha. Ammas jechuudha dukkana booda ifatu jira. Kanaafi yoo nuti irraa dubbanne yeroo mara ajandaadhuma kana godhannee yoo irraa dubbanne dhimmi kun furmaata argata jedhee yaada. Wanti in tura malee in bula malee wanti furmaata hin arganne hin jiru. Dukkana booda immoo akkuma dukkanni jiru iftis immoo fuuldura jira waan ta'eef walumaa galatti jechuudha dhaamsi kiyya waan tokko guyyaa tokko qofarraa wanyii dhiisuu osoo hin taane hanga dhimmichi kun furmaata argatutti irraa haa dubbannu irraa dubbadhaa. Dhimma kanarraa yoon dubbadhee maaltu ilaalaa nama 3 nama 2tu ilaalaa nama tokkotu ilaalaa jechuu hin qabnu jechuudha. Miidiyaa keenyas xiqqaa yoo taatu jechuudha. Fakkeenyaaf namni 2 yoo ilaale nama 2tti sheerii yoo godhe gaadha jechuudha. Kanaafuu miidiyaa kana xiqqaa guddaa jechuu hin qabnu siniin jechuu barbaadetanii Waaqayyo immoo achi keessaa isaan haa baasu furmaata isaaniif haa ta'u. Waaqayyo furmaata waa hundaati waan ta'eef achi keessaa isaan baasee gammachuun waa dhageessisu isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti
nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee.